Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoodhaa jirra jirtu bakkuma jirtan nageenyi kiyyaa isin haa qabu bakkuma jirtanitti isin jechaa akkasuma hordoftoota koottaa Oromoo bakkuma jirtan nageenyi kiyyaa isin haa qaqqabu akkam naga jirtu. Warroonni YouTube chaanalii kiyya subscribe goone subscribe gochuudhaan koottaa Oromoo jedheetiin jira chaanaliin kiyya koottaa Oromoo subscribe godhaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedhe. Kanaafuu Facebook kiyyas follow gochuu hin dagatinaa gama Facebook kiyyaatiin na hordofuu yoo barbaaddan barsiisaa aappii jedha Facebook kiyya gama Facebook kiyyaatiinis koottaa na hordofaa follow gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Amma gama barnootaatti isin dabarsa barnoonni har'a qabadhee isinii dhiyaadhe aappii haaraa akkuma bara haaraa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira aappii kana gabbuufachuudhaan itti fayyadamaa. Description jala isinii kaayetiin jira yookiin viidiyoo kana jala linkii isaa isinii kaayetiin jira gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Aappii kana wanti adda isa godhu green screen feetan irra fuula isaa irra yoo keessan isinii jijjiira. Kan maastariin akkasitti hin jijjiiru aappii haaraa ta'ee dandeettii isaallee ni ol ta'ee harka 95 ka green screen jijjiiruu danda'u isiniin jechuu barbaada. Akkasumas green screen jijjiiruu qofa osoo hin taane viidiyoo professionaala isinii hojjeta. Kanaafuu viidiyoo professionaala itti hojjedhaa dhiifama. Viidiyoo professionaala isinii editor isin godha. Kanaafuu editor godhaanii itti hojjedhaa. Google Chrome keessaa gabbuufadhaa linkii ani jala isinii kaayeedhaan amma Viva Cut kana Viva Cut kana keessa seennee isin garsiin. Okay. Viva Cut keessa seennee isin jira akkana abbaa jala kanatti viidiyoo isinii bahaa isin ani waan duraaniin viidiyoo ofirraa diree godheef viidiyoo naan bahu akkana iddoo adii tana qofatu baha create iddoo jettu tana irratti dhukaasa. Yeroo keessa achi dhukaasee asiin viidiyoo keessa seena viidiyoo ija tokkoon filadhaa viidiyoo kanaa filadhu. Viidiyoo barbaadan akkanatti suuraa yoo taate image iddoo jettu tana irratti dhukaastanii suuraa editor gochuu dandeessanii an viidiyoo biyya kanaa akkana godheetiin jira. Viidiyoo barbaadanis walirra hidhuu dandeessanii an viidiyoo tokko qofaan barbaada waan taateef hundaaf raaqeetiin next jedhaan kana tokkoon yeroo next jedhee akkanatti naa dhufeetiin jira. Yeroo inni naa dhufe overlay iddoo jettu tanarratti overlay jettu tanarratti dhukaas yaa tokkoof dhukaasee jennaan dhufeetiin jira. Green screen irra kaa'ee isin garsiisa. Green screen kun viidiyoo news viidiyoo keessaa gabbee jechuun ka oduudhaa fi miidiyaan gurguddaan adda addaa of duuba kaayanii fi ufafoo kaayanii itti fayyadamanii haala saniin itti fayyadamuu warroonni viidiyoo garaagaraa waraabanii marsaalee hawaasummaa yookiin miidiyaa garaagaraa irratti gadhiiftan yookiin gallakkiftan itti fayyadamtanii jechuu dandeessan. Haaluma salphaa isinii jijjiira isin garsiisa wajjin tura. Okay jedheen haala kanaan naa dhufeetiin jira aadi jedheetiin jira. Viidiyoon kiyya daqiiqaa 1:7 katta'uun oolu. Okay aadi jennaan seennee jira jechuudha. Gabbunnaa haala kanaan okay gabbunnee jira. Gamaa gamanattis akkana gochuu dandeessu bal'isuu barbaadan. Amma isarratti dhukaasna Chrome sana irratti dhukaas. Okay yeroo akkasiin nu bahe zero yookiin geengoo wanna maru kana waa yookiin dhoo fakkaatu kana akkana goona. Amma screeniin badee jira. Viidiyoo kana xiqqoo dhageeffadhaan. Okay haala kanaan nu dhufeetiin jira. Amma viidiyoon kiyya kun gabaabaadha yookiin waraabbiin isaa gabaabaadha. Osoo viidiyoo haalaan achi fagaateetiin waraabamee taate yookiin taa'eetiin jiraadhe walitti naagaluu danda'a. Ammas amma tokkoon yaalamee jira haala gaariidhaan karaa kanaan irratti hiitanii kanas itti fayyadamuu dandeessanii
green screen WhatsAppii dhiifama subscribe waan adda addaa like share waan adda addaa asirratti hidhuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan amma duuba deebine. Erga duuba deebinee haala kanaan ka barbaaddan keessa seentanii hundinuu faayidaa qaba malee akkanaan osoo hin taane itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Sagalee biyya kana balleessuu yoo barbaadan amma akkanuma godha jechuudha. Of godheetiin jira. Amma oonii deebisa. Kanaafuu duuba deebi'u. Haala barbaadanii kanas keessa seennee ilaalame. Kunis haala kanaan irra godheeraa kanas keessaa filadhee next iddoo jettan kana maqaa keessan itti barreessuu dandeessanii maqaa keessan itti barreessitanii jechuu dandeessan. Maqaan itti barreessuu danda'a Koottaa Oromoo. Koottaa Oromoo erga jettanii kaatan dan jettanii egaa akkasitti waatan gamaa gamanatti haala kanaan maqaa keessan buttanii jechuu dandeessanii kanas akkana duuba deebisuu dandeessan. Kanas kalarii barbaadan kunoo akkuma jala jiru kanarratti dhufaastanii filachuu dandeessan. Kana hundaayyuu faayidaa qaba. Akkaataa isaa hundaa irraa fayyadamuu dandeessanii isiniin jedha daawwattoota kiyya. Haaluma kanaan itti fayyadamaa. Kunis muuziqaadha. Muuziqaa yoo irratti hidhachuu barbaadanis yoo viidiyoo irraa muruuf barbaadanis kana hundaayyuu itti fayyadamaa. Anamma asumarratti gabaabsee geessa waan biraa duuba deebi'ee isin garsiisa. Okay. Kan baay'ee iddoo jettu kanarratti yoo dhufaasne orjinaal jetti viidiyoo profeeshinaala ta'e tokko irra godhachuudhaaf mee kanarraa godhadhu. Kanarra godhadheetiin jira. Haala kanaan naa dhufeetiin jira. Hedduu natti tole. Garuu ani waan yoo YouTube chaanalii irra gadhiisuu barbaadan kanarra godhattanii ani waan kun natti tole mee kanumarratti isa ka barbaadan filattanii irra godhachuu dandeessanii isiniin jedha daawwattoota kiyya. Lakkirraan godhannu orjinaaluma kana irraa ta'uu osoo jettan kunis mirgaa keessanii yookiin murteeffatan. Akkasitti duuba deebina. Ammas kanaaf background jedhu backgroundii kana irratti dhufa. Backgroundiin kunis haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Kan barbaadan keessaa filattanii haala kanaan. Nama backgroundii kana filadheetiin jira. Akkam backgroundii kana filadhee jira. Kunis hin ta'u. Mee kan biraas yaala. Haala kanaan backgroundii barbaadan keessaa filattanii itti fayyadamuu dandeessanii daawwattoota fi kabajamtoota Koottaa Oromoo. Amma kanumarratti haala kanaan isinis yoo tole itti fayyadamuu dandeessanii keessattuu warroonni viidiyoo keessan waraabdanii gama marsaalee hawaasaatitti gallakkiftan fi yuutuubii haa ta'uu feesbuuk haa ta'uu miidiyaa ummataa irratti gallakkiftan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii guruppii wal ijaarratanii gaafii deebii ittiin geggeessitanii karaa kanaanis hojjechuu dandeessanii
Kanaafuu gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Viidiyoo ajaa'ibaa isinii hojjeta. Professionaala yookiin viidiyoo adda ta'e tokko isinii hojjeta. Kanaafuu viidiyoo professionaala ta'e isinii hojjedha. Kana caalaa hedduu isin barsiisuudhaa fi yeroo sa'aatii irratti deema jechuudha. Haala kanaan kunis isin akkaataatti gabbuufatan isin barsiisa. Kanaafuu iddoo export jechuu kana exportii irratti dhoofne akkana isinii ba'a. Okay jennaan. Haala kanaan daawunloodii nuu ta'utti jira jechuudha.